Gabaa sanbataa jiraattota magaalattiif boqonnaa haaraa fideera. Kanaan dura oomishaalee garaagaraa bitachuuf fageenya irra deemanii yeroos maallaqas qisaasessaa kan turan jiraattonni magaalattii murtee bulchiinsi magaalichaa murteesseen gabaa sanbataa hundeesseen furmaanni argamee oomishaalee barbaadan mana jalatti argachaa jiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa naannoo Shoolatti EMN Plus dubbises dhamaatii kanaan dura kan isaan irraa hambise ta'uu kaasanii gabicharraas torbee eeganii waan barbaadan bitachaa jiraachuu dubbatan. Namni sanbataa fi dilbata bitachuuf gara gabaa kanaa dhufa torbeen jechuudha. Torbee eegnee waa hunda kan bitannu maaliif dukkaanam handara keessa jirutti waa hundi gatiin isaa ni dabala. Oomishnis kan ture yoo xiqqaate torbee ol kan ta'e as garuu jimaata kallattiidhaan qonnaan bulaarraa gala. Gatiin isaallee baay'ee garaagarummaa qaba. Fakkeenya qullubbiin diimaan yeroo ammaa kana dukkaana keessatti birrii 100 fi isaa ol, asitti garuu birrii 75. Kun waan salphaa miti. Kana malees geejjiba hin qabnu. Gadi baanee binnee deebina. Dhugaa dubbachuuf waan salphaa miti. Namni hundi baay'ee itti gammadee bitachaa jira. Jireenyatu nuuf salphate jechuu nan danda'a. Iddoo jiraattota hin argama. Yaa Qidaamii fi Uhudi. Inni baay'ee shaggaara. Yoona fagoo deeminis aqirbotiin isaa dhiyootti argamuun isaa baay'ee gaariidha. Yaa fagoo deemanii bituu nama hin dandeenye shaggaara. Wantoota barbaaddu yaa iddoo tokkotti argachuun kee baay'ee gaariidha. Suuqee yoo ta'e aanturee ta'uu hin danda'a namna. As garuu fireeshii ta'uun isaas shaggaara. Yaa jimaata galee Qidaamii fi Uhudii argama. በፊት እኔ አትክልት ተራ እየሄድኩ ነበር የምገዛው። አሁን ግን በየአካባቢያችን ስላለ ይሄ ነገር ተጠቃሚ ሆነናል እኛ። Kanaan dura piyaasaa deemeen bitachaa ture. Amma garuu naannooma keenyatti waan dhufeef fayyadamaa jirra. Kun akka salphaatti kan ilaalamu osoo hin taane jireenya namootaa hedduu hojii fooyyesseedha. Gatii geejjibaa hin baasnu. Gatii madaalawaan oomisha qulqullina qabu argachaa jirra. Kana jechuun fedhii ilma namaa keessaa gosti tokko guutee jechuudha. Kan darbe waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Garuu amma waan hundi fooyya'eera. Nus gammachuu qabna. Fayyadamtoonni gabaa sanbataa namoota oomisha bitatan qofa osoo hin taane namoota oomishaalee garaagaraa dhiyeessaniifis madda galii ta'eefii jira. Daldaltoonni gabaa sanbataaf kutaa magaalattii keessatti oomisha dhiyeessan carraa hojii nuuf uumeera jedhan. Jimaata galgalan galaa sabbataa dhuuma. Suuqii keessa garuu paappaayee tokko amma qanii 10 ta'a. Timaatimis akka shunkurtiis akka. Kanaafuu bunni tajaajila isaa bareeda. Unus akkuma hojjetanii injoollee koof daabboo biteen ni galla. Kanaaf namni baay'ee carraa hojii argateera. Akkuma kiyyaatti jalaa koo keessa kan hojjetanii nama 4 jira qaamee jechuudha. Yeroo hunda sabbataaf Qidaamee immoo nama 4 jira. Walumatti 8 jechuudha. Namni baay'ee hojii carraa qabatee jira. Oddoo 3 qaba anu as qufa miti. Ana 8 keessa oddoo 2 qaba. Golaaguliif Kibroon kan jedhamu irratti. Kanaaf walumatti baay'ee hojjechaa jira. ጋሪዳ ለኔ አሪፍ ነው የስራ እድል ተፈጥሮልኛል Anaaf baay'ee gaariidha. Carraan hojiinaaf banameera. Anarra darbee namoota 9f carraa hojii uumeera. Hundi keenya gabaa sanbataa kana hojjenneeti maatii keenyaaf waan barbaachisu kan binnu. Gama biraan jiraattota hedduuf oomisha qulqullina qabu gatii madaalawaan dhiyeessaafii jirra. Nuti fagoo deemnee gatii geejjibaa kaffallee oomisha galchina. Garuu jiraattotaaf gatiin ittiin dhiyeessinu gadi bu'aadha. Jiraattonni ammoo caalumatti fayyadamoodha. Namoota hedduuf carraa fidee dhufe. Waajjira daldalaa kutaa magaalaa Eekkaa Nashanitti dursaa garee kutaa hordoffii fi deeggarsa gabaa sanbataa obbo Amroo Faantanis gatii mootummaan baaseen akka gurguranii fi oomisha qulqullina qabu jiraattotaaf akka dhiyeessaniif hordoffii fi deeggarsa barbaachisu taasisaa jirra jedhan. ጥፋተኛ ነጋዴ ከተገኘና የማይረባ ምርት የሚያቀርብ ካለ Daldaltoota balleessaa dalaganii argamanii fi oomisha qulqullina hin qabne galcha yoo argaman tarkaanfii irratti fudhan. Kanaaf yeroo hunda jimaata eegallee hanga dilbata galgalaatti iddoo kana kan turruuf gatii mootummaan baaseen akka gurguranii fi oomisha qulqullina qaban akka galchaniif. Maaliif mootummaan jiraattota magaalittii fayyadamuu taasisuuf jecha gabaa kana hundeesseera. Sun immoo sirnaan hojiirra ooluu qaba. Jiraattonni misooma mootummaatti gammaduu qabu.